Ashamaa harka fuunee hordoftootaaf kabajamtoota caalii miidiyaa akkam jirtan nagaa jirtu baga nagaa jiraattan an jira galanii gooftaaf haa ta'u isin akkam jirtu hojiin akkam ho'e akkam jirtanii jajjabaattanii an nagaa koo dhagalata gooftaa baga naaf jiraattanii isiniin jedha akkam jirtu har'aaf haxaa irin hojjechuudha lixiin koo kunoo asitti bukaa'ee jira faxaayir kooraa jedhama bakkee biraatti garuu maqaa biraatillee ni qaba. Ana biratti immoo faxaayir kooraa jedhama. Asitti zayitii qopheeffadhee asitti jibanii qopheesseen jira. Asitti isaanii qopheeffadhee isiniin jedha. Warri YouTube chaanaalii kootiif haarawaa taatan subscribe warri turtan immoo yuutii laayikii sheerinaaf godhaa YouTube kiyyaa monetizing irraa kaasee jiraan jajjabeechaa sababan irratti hojjetaniif hojiidhaan biizii ta'e osoo hin hojjetin tureennaaf jajjabeessaa walaa jajjabeechinu isiniin jedha. Akkam jirtanii gilaabsiin fayyadamne gilaabsiin fayyadamne akkanaan hin jenne ho'a sila ta'eef baay'ee hafuura waan ta'eef isin jedhee mana hojjedha isiniin jedha. Kanaaf lixiin koo kana fakkaataa isiniin jedha hordoftoota kooyii. Asitti lixicha kiyya fidadheen jira. Asumarraa xixiqqeessin hojjedha. Sagalee immoo keeyyaa fi seennaan kanan saayilentii godhee rekoordii irratti hojjedhan isiniin jedha. Kana fakkaataa faxaayiriin kiyyaa kana qopheeffachaa molomoluuf jalqabeen jira. Walaa gargaar koottan gargaara koottan isiniin jedha. Qoosheete lixiin garuu asirratti guddaa fakkaatti. Akkana harkaan bokookneef xixiqqeessin hojjedha jechuudha. Kanaaf waliin haa hojjennu. Koottaa mana qarqaaraa daboo naaf ba'an isiniin jedha. Osoo gargaartanii maal qaba? Dhuftanii osoo jajjabeessitanii si qarqaarrattanii na waliin hojjettanii kun hundi masaaraan duuba hojii mootii kan hojii kooti hojii isaati waan ta'eef bakkeedhaan ka'u. Kanaaf isiniin jedha jabaadhaa waaqayyo isin haa jabeechuu ho'a akkam isinitti jira ho'a baay'ee ho'a barana akkam jabaadhaa homaa mitiin isiniin jedha. Itoophiyaa soo galan jireenya Itoophiyaa achi as nama ari'aa. Asitti ho'ee biyya arabaa bu'ee nama baasaa waaqayyo karaa hundattuu nuuf jireenya keenya nuuf haa jijjiiruun isiniin jedha. Jabaadhaa obboloota koo harree akka koo nyaata hojjettan gisee kana ho'a kanaan nyaata hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee waaqayyo jabina isiniif haa kennu warroonni kushiinaa keessa hojjettan. Warroonni kunillee haa ta'u warri mana keessa hojjetanii kayyafinne sana siraatanni qorra waan ta'eef baay'ee bareedaa gin warri kushiinaa hojjettan baay'ee ulfaata dhugaa waaqa gisee ho'aa kana baay'ee waaqayyo jabina nuuf haa kennu gooftaan humna nuuf haa ta'u malee dafqa keenya cobsaa uma hojjenna kamaal goona silayyuu waaqayyo nu haa gargaaru isiniin jedha. Bara tokko biyya keenya gallee nutillee nama taana jireenya uumfannee ta'een akka tattaafannu ho'a isaanii keessatti waaqayyo nu haa qarqaaru isiniin jedha. Jabaadhaadha gooftaan humna isiniif haa ta'u bakka jirtanitti si waliin haa jiraatu. Molommola kun daradaraan jiraani kana hojii keessatti immoo maksasii hojjechuudha kan na jibbisiisu. Hojjedhee maree xumureen jiraan isiniin jedha. Asittan qulaa'ee tokko qopheeffadhee cabsee amma gubbaa isaa irra dibuufanii asitti qopheesseen jira. Baxaxee adii isaa ganna ixaniitu asfarii bichaallee dibuu hin dandeechan. Ani garuu lachuma fayyadame waan ta'eef rakkinan qabu. Warra akkasitti fayyadamuu barbaadanis akkasitti fayyadamuu hin dandeechani. Jabaadhaa koottaa hin hafinaati qopheecheen jira maksasiidha waan ta'eef ni nyaattu koottaadha. Adii silan hin gannaqiniif kun akkana ta'a jechuudha giseen irra dibu. Asitti mucayyoon
daa'imni tiyya dhufnaan kanan dhaabetti deebi'ee namitti xiqqoo takka wayii qabna isheen na bira dhufnaan ani akkas seenneef dhaabee deebisan isiniin jedha akka kunoo dibaa jirraa fuula isaa xoofnee kara furonii geechuuf abba aswad yookaan maal jedhama biyya keenyatti habba soodee habasuud irraafachuu nabar asitti immoo simsim goonni tokko simsimi goonni tokko immoo yitee abba aswadiidha kana fayyadame baay'ee namatti tola hojjechuun isaallee qallaaliidha kana akkaataa nyaata gootu kaanii kun dibiin jedhan isiniin jedha amma kara foronichaa geessine xumurree jirra kana fakkaata erga baheen isiniin jedha akkana bareedee bahee jira akka astaayitiin isaa akkamiin isiniin jedha baay'ee bareeda dhugaa waaqa asirratti immoo galabbaxeen jira saanirraa asirratti damma itti godhanii jechuudha dabsa yoo qabaattan dibsi kan isa geemaatiif fayyadaman sanoo jira ta'u hin jiraanne immoo orjinaaluma saliitti gochuu hin dandeechan kan damma isiniin jedha ani damma fayyadamee dibsiin qabu waan ta'eef dammuma noormaanii isaa nyaata nan baasee fayyadamee kanaaf kana fakkaataa yuutuub chaalanii